Ibsitti mana banna arkiteen beektu? Albaa dhiiraa ishii. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoonni Qe'ee TV kun YouTube chaanaalii Bilillee TVdha. Har'as viidiyoo biraatiin isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyooleen kunneen akka isin bashannansiisan, akka isin bohaarsan abdiin qaba. Isin immoo wanti isin irraa eegamu YouTube chaanaalii kana subscribe gochuu, viidiyoo kana immoo like gochuu hin dagatina. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeettiin isin dabarsaa. Hamma xumurattuu na waliin tura. Ilaalami ati manaa kee waan sidhiiste mana baateef mana waan baateef duuba deemtee hin kadhatin bakka sittaaf Maala godhare. gaaffii gaarii suuqii deemtaa paantii kalarii garaagaraa bittaa miicitee xaafta Eessatti alatti moo? alatti haftee Dallaa keessatti. Eeshi. isaan booda warri ollaa dawwalaniif niitii biraa fuudhee dheedhuuni yaada ishii kaatee dhufti. Ishiin moo? Garuu booda akkana gooteeni waraqaan hiiki jettu yoo mana sii fidde maal gochuu deemta biraatu? Mullee haadha keetii fagaara haadha keetii nyaata. Albaa dhiiraa ishii. Albaa dhiiraa. Albaa dhiiraa. Hamorma kee micciiru sitti ajaju oolchee sin bulchin. Dikala dhagadiraaf sama waa dharaaf. Baj. Waan qullaa si yaada. Tuna birdibisi qullaa dhaabdee akkamatti qullaa sada. Biraazar maali? Akti dhiiraa agarsiisi gaafa mudiin nafaani mudii corrobduu akkanaa tana dhiisuu qabda. Biroo waa'ee dhiirtii gaafuma dhiira fakkaattee bareeddi malee gaafa dhalaa fakkaattee hin bareeddu guys. Sirriidhaame? Yaa dhiira fakkaachuu qabda biroo. Yeroo ijoollummaa keetii gaafa guddadhe nama rakkate gargaara jettee amma warra rakkatan keessaa tokko si suusidha akka gargaaran. Addunyaan akkana bakka. Namni gaafa daa'ima barsiisaa mana barumsaa keessatti maal ta'uu barbaaddanii gaafa isin hin jedhu isin immoo barsaa ani dooktara ta'een nama gargaaruu barbaada. Barsaa ani kana ta'een kana an barsiisaa nama rakkateen gargaaruu barbaada ka jettan. Akkami garuu amma nama gargaaraa jirtanii mee nuuf himame waadaa keessa nyaattanii jirtan moo nama gargaaraa jirtan? Barina dhukkuba raabi mucaasuu jedhu maan taatu. Maana kitaante qare. Maalo namseesi amma mootii sirmin kitaana. Nama Paakitaana jedha. Nama Paakitaana jedha. Suurta jedha amma se dhukkuba. Maanni qoy. Bati moja karana dhukkuba rajaan jettu. Bati amma leera dhukkuba ra qote. Gagaa karaa soo jirta. Kai deema. Deema maka jennu. Zan erga guddattee as geecha boota kittaanamtee ati gaafa rifattu madaan sirrii yoo jiraate madaan kan keessan yoo si tuqame qaamni kan kee rifaachuudhaan jijjiiramee jira waan ta'eef madaan san sitti hin dhagahamte yookaan qaamni kee sin dhukkubu jechuudha. Bishaan dhunnee cooma fincoomnadha. Coo. Naannee atiin qoostaayi. Duritti fika jireenyi. Ismaa doolaa sangaa kana qursiima bunaatiif iyyuu sangaa qalama ka. Maallaan jettu. Dhuguman jedha. Qursii irratti moo? Qursii buna. Shaarfaa bunaan beektu. Shaarfama bunaaf iyyuu inni hin qabne iyyuu oolaa qala malee. Isumaaf iyyuu qursiin bunaa kana mucaako. Utuu dudhaan dheeratee qursii bunaa sangaa nyaannaa re. Baanni qoostaayis akkasii seetaayi amma jireenya seetaayi. Durilaa yooma durba fuuchuu dhatte shanan seefuuta tisee eebbisu. Humtuu baruma sanaaf jireenyi. Amma yoomta akkatti fuudhu jiraa yabbabba. Ade amma wal fuuchuun jiraan jettu mucaako. Baratoo badee. Jireenyuma tulfaatiin. Amma shiroo mayyuun argattuusin. Faazariin baay'ee sakkasaa jiran malee garuu jireenyi durii jireenya ammaa kanarraa harka baay'een caala. Garuu kan faazariin dubbataa jiru saaksiidha dhugaa. Akkamitti namni bishaan dhugee cooma fincaanu biraazir? Haa! Kuni saaksiidha faazar.
Akkuma argitan kaashiidha biraazer. Kaashii. Akkanatti fakkaatutti kaashii malee hin barbaannu jaaniiniiti natti fakkaata. What? Kaashii bakka ni jiraami. Tiraansfarii illee ni jiru. Kaashii yoo fiddan malee intala teenya hin kanneen. Kaashii yoo fiddan boorsaan fiddanii yoo nu duratti dardartan malee intala teenya hin kanneen jaaniiti natti fakkaata akkatti fidaniif. Mucaas nasitti agartan miliyoon dirribaa jedhamu kun as miidiyaa kanarraa nu rakkisaa ture dhiisii jedheen akeekkachiisa yeroo darbe itti laachaan ture jechuudha. Eengadda hiisiseen jira jechuudha. Harki koo hammam akka dheeraa ta'e akkuma isin bartan hin barbaada jechuudha. Kana booda namni tokko dhufee wanta gocha Oromoo salphisu gocha Oromoo xinneessu kan godhu yoo ta'e mana hidhaattan isa darbachiisa jechuudha. Walumaa galatti miliyoon dirribaa hidhamee jira. Yoo isin achi turu jettan hin tursiifna yoo isin haa ba'u jettan immoo ni baasifna jechuudha. Ibsitti manaa baan arkiteen beektu. Manaba maal gochuu manaba seera zaayiraan nuti ergaa oola. Jechuun manaa baan si dhufeen beeku takka. Takka ati manaa baa ergee laaluu dhiiste ammata meeqa taate? Waggaa. Haga biyyaa bahe manaba dhaan biyyi dhiisee na. Qalbii si goggooyitee jirti. Kamaali? Jechuun namni manaa baheen argine qalbii hin goggooyiti jedhama. Waggaa saddeet booda dhiyoo tana arge manaba. Mee wallahi jee. Maqaa rabbi. Rakkoodha. Jechuun waggaa saddeet booda dhaan manaba hin barnama jira. Maakii garuu maal yaaddeeti gaagaa kana kan ibsaa gaafattuuf. God have mercy upon us. Ayo di mana? So guys, videoon har'aaf qabadee dhufe kana fakkaata. Akka itti bashannantan, akka itti bohaartan abdiin qaba. Videoon tokkolleen isin kufalchiisee, isin bohaarsee yoo jiraate, isin immoo YouTube chaanaalii kana subscribe, video kana immoo like gochuun dagatinaa. Hamma video itti aanu wal arginu nagaan naa turan dhaamsa kiyya.